ከቴዲ ጋር ምንም አይነት የግል ጉዳይ የለኝም። መድረክ ላይ ከአንድም ሁለት ሰርቻለሁ። ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከ6 ዓመት በፊት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጣም አድንቀው ወደው namichi waggaa tokko dura dhamana isaatii fi ijoollee isaatiin ajjeefamee awwaalame reeffi isaa mul'ate. Kunniin qabxiiwwan har'a irraa dubbannu waan ta'aniif amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turan affeerraa keenya ijoon har'aa maalidha? Egaa gidduu darbee albaama Teediroos Kaasahuun wajjin wal qabatee Yoosan Geetahuuniif Galaanaa Gaaromsaa wajjin ta'uun sirba mata dureen isaa galmee seenaa jedhu hojjetanii turan. Sirba sanaan wal qabatee qeeqaa fi yaada uummataatiif Yoosan Geetahuun deebii akkas jedhu wayii kennee ture. አርቲስት ቴዲሮስ ካሳሁን ስለ ሀገሩ በተረዳ ነው። እኔ በተረዳሁት ሀገር የሞተችበት የቴዲ ያለቅሳል ሲል መቼም ኬንያን እንዳላለ ሱዳንን እንዳላለ አሜሪካ እንዳላለ ሁላችንም ማስተዋል እንችላለን። እኔ ደግሞ ልክ ብዕሯ እንደፈቀደችልኝ ለጥበቡ ለሱም እንደፈቀደችው ለኔም ስለምትፈቅድ ሀገሬ አልሞተችም አለች ትኖራለች ማለቴ ያስቀየማቸው ሰዎች አሉ። እኔ ከቴዲ ጋር ምንም አይነት የግል ጉዳይ የለኝም። Egaa weellisaa Yoosan Geetahuun akkuma dubbii isaa irraa hubattanii weelluu Teedii keessatti namni biyyirraa duute eessatti deemee boo'a. Biyyi inni jedhe suni Ameerikaa yookiin Keeniyaa miti. Jechi nama kanaa nama hundaafiyyuu ifaadha jedhe. Kanaan wal qabate Yoosan nama kana wajjiniin dhimma dhuunfaa tokko hin qabu. Akkuma isaaf ogummaan aartii kun eeyyamee fi walaloo fi yeedaloo barreessee bifa sanaan dubbate anaaf illee immoo aartiin naaf eeyyamtee ogummaaf dandeettiin qabutti fayyadamee nama kanaaf deebii deebisee hin jira. Akka yaada isaatti biyyi isaa duuteerti. Biyyi inni duute sun immoo iyyuu anaaf hin jirti. Yaada jedhu wayii qabatee as ba'e. Egaa Yoosan Geetahuun biyyi koo ammayyuu hin jiraatti. Umurii dheeraa qabdi jechuudhaan deebii akkasii sana deebiseera. Isarraa kan darbe immoo walola dhuunfaa yookiin immoo iyyuu haaloo walirraa hin qabnu Yoosan Geetahuun kana dubbate. Itti dabaluunis እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጣም አድንቀው ወደው እሱ በሙያዊ ችሎታው በጣም አድንቀው ሰው ነኝ። ባለፈው ካሴት ግን ሀሳቡን አልተጋራሁትም። ሀሳቤን ገልጫለሁ። ሀገሬ እንዳልሞተች እንዳለች። ምክንያቱም ሀገር ወደፊት ናት፣ ወደ ኋላ አይደለችም። ያንድም ሰው ሳትሆን የብዙሃኑ ነች። ስለዚህ ስለ ሀገር፣ ስለ ቤት ፋሚሊ እንደሚያለቅስ ሁሉ እኔም ለሀገሬ አለሁልሽ አልሞትሽም አልኩኝ። ሞታለሽ ላለው ሰው እንግዲህ ማለት ነው። ይሄንን ከምንም ከዘር ጉዳይ ከፖለቲካ ጉዳይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ኦር ሕዝቤ ይሄንን እንዳዛ እንዳይመለከተው በትህትና መግለጽ ፈልጋለሁ። ይሄንን ነው ለማለት ይፈልጋል። qabxii kana kan namoota baay'ee isaanii duchisiise inni Yoosan wanti inni jechuu barbaade Teedii baay'een jaalladha baay'een dinqisiifadha. Innis immoo karaa hojii isaa karaa ogummaaf dandeettii isaati jedhee dubbate malee isarraa kanaaf Teediidhaaf walitti dhiyeenyaan immoo jaalala cimaa wayii waliif qabaatanii akkasitti waan dubbate hin qabu. Bammoyaawii suraa hojjechuun isaa ogummaa irra jirutti yookiin immoo iyyuu waan hojjetutti baay'een dinqisiifadha baay'een jaalladha jedhee sirba inni dhiyoo kana hojjete irratti ani nan morma. Ani biyyi kiyyaa akkan duune akka ishiin jirtuun dubbadhe malee waan biraa jibba dhuunfaa achi keessatti hin lallamne waan hin jedhes hin qabu jedhee. Namoonni dhimma garagaraaf itti fayyadaman jiru. Kaan isaanii siyaasaaf, kaan isaanii immoo sabummaadhaan waan garagaraatiin holola garagaraa facaasaa turanii. Kanaafuyyuu ani yaadni kiyya ifaadha. Kanaafuyyuu hawaasni immoo akka akkasitti na jalaa hubatan yookiin immoo yaada namoonni jedhan sanaan akkanaaf qabatan hin barbaadu jechuun yaada isaa ifatti kaa'eera. Egaa dhimma kanaan wal qabatee Oromoo fi Habashaa gidduu garaagarummaan jiru maali? Garaagarummaa ilaalchatti. Garaagarummaa ilaalchatti irraa kanaaf garaagarummaan biraa hin jiru. Isumarraa kan ka'e namoonni jibba garaagaraa lallabu. Isaan wal qabatee yeroo tokko beetiin LTV irratti Haacaaluu waamtee afgaaffii wajjin hin taasiste wayii irratti Haacaaluunis akkas jechuun dubbu. የዘውግና የታሪክ አረዳዳችሁ እንደሚለያይ ይታወቃል። አንድ መድረክ ላይ እድሉ ቢፈጠር ከቴዲ አፍሮ ጋር አብረህ ትዘፍናለህ ወይ? በአንድ መድረክ ላይ ከአንድም ሁለት ሰርቻለሁ። ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከ6 ዓመት በፊት አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ሰርተናል። ሲቀጥል ሚሊኒየም አዳራሽ ለሁለተኛ ጊዜ ዘፍነናል። ያም በአንድ ማይክ ነው የዘፈነው። አሊ ቢራና
ማህሙድ እንደዘፈኑት። ጋፊን ቤቲ አከዘዳ አሊ ብራፊ ማህሙድ አከስርበን ሰነቲ ወሊራፉ ተኒ ስርብቱ አሊ ብራፊ ማህሙድ ወልቲ ባዬ ጋሪ ተኤፊ ሃሪሮ ሂሪዩማ በሬዳ አከሳን ቀበሪ ነሞኒ ባዬ ሳኒ ከን ቤከኒ አቲፊ ቴዲ ኖቶ ጨራን አከሲ አርጋሜ ዮኪን ሞ ማይኪ ሰነ ወሊራፉ ተኒ ወጅኒን ስርቡ hiriyummaa babal'ifattanii bifa jedhu wayitiin gaafin ishiin dhiyeessite kanaaf Haacaaluun akkas jechuun deebiitiin አሊ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት እኔ በምረዳው መንገድ ከመጣ ችግር የለብኝም። እኔ በማምንበት ሐሳብ ላይ እስፈን ከፈለገ ደመኞች አለ ጋ ዱቢ Haacaaluu keessatti garaagarummaa ilaalcha malee garaagarummaa biraa gidduu isaanii akkan turedha. Haacaaluun illee irra deddeebisee kan inni dubbatu maaliif maayikii tokkoon yeroo garaagaraatti sirbneerra yeroo tokkorra yeroo lama waltajjii miiliyoonii fa'aarratti ni yaadattu yoo ta'e gaafa Itiyoo Eertiraa fi Itoophiyaan guyyaa araara isaanii sana waltajjii tokko irratti Haacaaluu fi Teediin maayikii wal fuudhanii sirbaniiru. ሙዚቃ ትሰማለህ? እንኳን እሱ ሙዚቃ የማሊ ሙዚቃ ሰማለሁ። ከታሪክ አረዳዳችሁ መቃረንና መለየት የተነሳ ማለት ነው። akkaataan sin seenaa biyya kanaa itti beektanii Teediin akkaataan inni seenaa biyya kanaa itti beekuu fi akkaataan ati seenaa biyya kanaa itti beektu garaagarummaa guddaa waan qabuuf sirba Teedii hin dhaggeeffattaa jettee ishiin gaafannaani isa miti sirba maaliyyuu nan dhaggeeffadha jechuun Haacaaluun deebii laate የሚያነሳቸውን ሐሳቦች ለሱ ተውና ጥበባዊ ችሎታውን በዜማ ድርሰቱ ላይ ያመነበትን ሐሳብ ራሱ ሐሳቡን እኔ ባልቀበለውም የሚገልጽበት መንገድ ይሄ ማለት አጻጻፉ ግጥም አጻጻፉ አዳምጠዋለሁ። waa'een biyya keenyaa wal falmii garaagaraa qaba yaadota gurguddoo lamatu jira. waa'een biyya keenyaa yaadota wal falmii qaban karaa lamaatiin sooshaal miidiyaa kanarra deemaa turanii innis artiist Teediroos Kaasahuun yaada inni kaasee fi nuti immoo ijoolleen dhalattoota Oromoo Itoophiyaawii taanee yaada kaafneen wal mormiin ture innis yaada nama gidduudha. Yaadni sun namni biyyi jalaa duutee eessa dhaqee boo'aa jedhee yaada walaloo buufataa hedduu ta'e tokkoon kaasee ture. Nutis immoo ilmaan Oromoo biyya keenyaaf wabii qabnu fi jaalala qabnu noo biyyi keenya hin duune jirti ni jiraatti. Biyya namni du'e keessa biyya duuta keessa namni hin jiraatu jiraannanuu keessa deemna rakkoonni xixiqqoowwan jiraatanis yaada jiru dabarsuuf nutis wallee yaada weellisaa Teedii mormuu kaafnee turre sun rakkoo jibbiinsa sanyummaa isaa sanyiin irraa dhufee sana jibbuu osoo hin taane yaadanni mancaase sana yaadanni uummata Itoophiyaatti dhageessise sana mormuu irraa kaka'e waan ta'eef akkuma inni walaloo isaatii yaada isaa ibsatu nutis yaada keenyaan walaloo keenyaan yaada keenya ibsanne afaan keenyaan afaan qabnuun sagalee uummata qabnuun afaan rabbi nu kenneetiin noo biyyi keenya jirti jennee weellisaa Galaanaa Gaaromsaa wajjin mormii qabnu dhiyeessineera. Mormiin keenya immoo jibbiinsa nama dhuunfaa kanarraa qabnu osoo hin taane jibbiinsa hawaasa inni keessaa bahe kanaaf qabnu osoo hin taane yaada isaa biyya duute inni jedhe noo jiraachisuu qaba jennee jirtii jennee dubbanne kun immoo addunyaa fi uummata qaroome keessa jira jennee waan yaadnuuf yaada keenya ifaaf bilisaan ibsanneera. Akkanatti warri haala hin taane nu hubattan bifa kanaan akka yaada keenya hubattan isin ibsuu waan barbaadnee fi galatooma. Egaa walumaa galatti yaadni yoo san kana fakkaata gara qabxii lammaffaatti haadha bira. Haati manaa fi ijoolleen qindaa'anii abbaa isaanii ajjeesan turtii waggaa tokkoo booda reeffi isaa mul'ate. Oduu suukanneessaa haati manaa fi ijoolleen qindaa'anii abbaa isaanii ajjeesanii dhoksanii turan turtii waggaa tokkoo booda bakka awwaalamee baafame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda guutuu Abbaayyaa bakka addaa Weerarsoo jedhamuun beekamutti haati manaa fi ijoolleen qindaa'anii abbaa isaanii dhoksanii ajjeesan qaama nuti hin beekneen fudhatame jechuun dhoksanii kan turan waggaa tokkoon booda guyyaa har'aa Ebla 28 ji'a 8ffaa 2018 bakka awwaalamee baafame. Obbo Moosisaa Nafabaas kun nama qajeelaa fi mana Waaqayyoo keessatti umurii isaa dabarsaa turee fi ijoollee isaa barsiifachaa umurii isaa fixuun dhuma irratti haati manaa fi ijoolleen isaa qindaa'anii isa ajjeesuun reeffa isaallee dhoksuuf bakka garaagaraa jijjiiranii awwaalaa turan yommuu ta'u guyyaa har'aa immoo uffata haadha manaa isaatiin maramee kan awwaalame keessaa haati manaa isaa bakka himuun reeffi isaa baafameera. Ajjecha isaa kana keessatti kan hirmaatan haati manaa fi ijoolleen isaa hunduu
Yeroo waajjira poolisiitti poolisiin shakkii isaanii hidhee qorachaa turetti shaneetu isa fudhatee ajjeese jechuun mari'atanii yaada wal fakkaataa waajjira poolisii fi mana murtiitti kennuun dhugaa abbaa isaanii kana dhoksuun dhiiga abbaa isaanii harkatti baacuun nagaa of taasisuun waggaa tokko guutuuf ta'aniiru. Dhugaa yoomiyyuun qallatti malee hin cittu akkuma Oromoon jedhu haati manaa isaa kun anaa fi ijoollee waliin taanee ajjeefne takka boolla biirii baafne jetti takka immoo dallaan ala baafnee awwaalle jetti. Xumura irratti immoo dhugaan jiru naannoo waldaa makaana Yesuusii guutuu Abbayyaa lafa qonnee baargamoo jedhamu keessatti awwaalle jettee eeruu kennuun ollaan bahee qaama nageenyaa waliin bakka isheen jette sana yeroo ilaalu uffatuma isheetiin martee bakka awwaaltee reeffi isaa argame. Reeffa obbo Moosisaa Nafa Baas kunis turtii waggaa tokkoon booda bakka qaamni nageenyaa fi ollaan jiranitti baafamuun sakatta'iinsaaf hospitaala Komboshaa geessuun sakatta'anii deebisanii awwaalanii. Dhugaa dubbachuuf taanaan barichi gar malee iyyuu hammaatu abbaan namaa yoo maal balleesse yoo maal godhe haadha kee wajjiniin walii galte abbaa kee ajjeeste sanirraa iyyuu awwaaltee dhoksite hin ulfaatu. Egaa walumaa galatti asirratti waaqni nama qalbiin isaa daandirraa dabe kanaaf qalbii haa kennuu fi karaatti isaan haa deebisu jenna malee wanti biraa wanti jechuu danda'amu hin jiru. Dhugumatti kun jecha nama dhabsiisa. Namni yoo maal ta'e abbaa ofii ajjeessa. Haati manaas immoo dhirsa ishii akkamittiin ijoollee ishee wajjiniin taate ajjeesti. Kun baay'ee ulfaataadha. Qabxii inni sadaffaan har'aa immoo haati waggaa 12 fi dhala dhabdee turte yeroo tokkotti daa'ima 5 horatte. Kun eessatti ta'e? Haati waggaa 12 fi dhala dhabde al tokkoon daa'imman 5 badhaate. OBN Cyber Media Ebla 28/2018 magaalaa Hararitti haati dhala dhabdee turte al tokkoon daa'imman 5 nagaan of galte. Ga'eettii waggaa 35 Aadde Barriyaa Aadam dhala argachuuf waggaa 12 erga hawwaa turanii booda miilan al takkatti ilmaan dhiiraa 4 fi durba tokko nagaan da'uun haadha ijoollee ta'an. Hospitaala Hiwoot Faanaatti Yuunivarsiitii Haramayaatti Ispeeshaalistiin ulfaa fi gadaameessaa Dr. Obsaa Huseen haati kun hospitaalatti deddeebi'uun hordoffii gochaa turaniin Ebla 27/2018 galgala naannoo sa'aatii 3:00 daa'imman 5 al takkatti nagaan of galuu isaanii dubbatan. Harmeen kun jiraattuu naannoo Hararii aanaa Soofii ganda qilee yoo ta'an waggaa 12 oliif dhala dhabuun hospitaalatti deddeebi'uun qoricha ovulation induction jedhamu fudhachaa waan turaniif yaaliin kun immoo daa'imman lakkuu akka ulfooftu gochuu mala jedhan Dr. Obsaan. Gaafa nama badhaasu badaa nama dhamaasu jechuun akkana mitiire. Harmeen kunis yeroo ammaa kanatti gammachuu isaanii dachaa ta'uu himan. Daa'imman dhalatanis iddoo kunuunsa daa'immaniitti tajaajila barbaachisu argachaa jiraachuu Dr. Obsaan himan. Fayyummaan haadhas ta'ee kan daa'immanii haala gaariirra jiraachuus itti dabaluun dubbataniiru. Egaa namtittiin kun dhala dhabdee waggaa 12f mana yaalatti deddeebitee hordoffii gochaa isheen turteen waggaa 12 booda Waaqayyo ijoollee 5 kennee fi dhiira 4 fi shamara tokko bakka tokkotti deesse. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin keenya isa haga ammaatitti dhaggeeffachaa turtanidha. Yeroo biraatti immoo ajandaa biraatiin nama walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadhaa.